Ashamaa jirra jirtu daawwattoota fi jaalatamtoota kabajamtoota maatii Shawaayyee jirtu fayyaa keessanii isiniin jechaa nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu nageenya rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu warra biyya keessattan illee warra biyya alaa jirtan hordoftoonni Shawaayyee hundi keessanuu nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu jirtanii fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaadha. Isiniin jala warroonni nan beekne sabboontuu Arsii jedhama. Warri na beektan immoo yuutii silaa na beektanii jirtu isiniin jedheen jira. Har'a karaa mana Shawaayyeetitti affeerramee dhufeen jira. Asumaan immoo Shawaayyeedhaan illee jirta obboleettii koo isiniin jedheen jira qaalii koo. Har'a karaa mana Shawaayyee dhufeen jira. Na simattumoo akkamii isiniin jedha maatii Shawaayyee jechuudha. Har'a Shawaayyee wajjiniin karaa mana Shawaayyee dhufee affeerrameen jira. Affeerraa keenya kana hamma dhumaatitti nu hordofaa, nu jajjabeessaa, yaada qabdan koomentii jalatti nu barreessaa. Shawaayyee wajjin gaafiif deebii qabna. Shawaayyeenis maal akka taate as keessatti argachuu dandeessanii isiniin jedha. Gaafii fi deebitiin dhaqa Shawaayyeetti jechuudha. Shawaayyee raman gaafadha. Shawaayyee of ibsi. Mee Shawaayyee haala kamiin ibsita? Shawaayyeen amala akkamii qabdi? Shawaayyeen haala akkamii qabdi? Mee Shawaayyee ibsi jedha gaafii tokkoffaani. Gaafii lammaffaan immoo Shawaayyee baga milkoofte jedha asumaani. Milkaa'ina kee kanaaf yuutuubii hojjechuuf gaafa manaa baatu nan milkaa'a jettee nan argadha galman gaa jettee baate moo maaltu manaa si kakaasee si baase jedha gaafiin lammaffaan jechuudha. Gaafiin sadaffaan immoo Shawaayyee mucaa eessatii? Shawaayyeen mucaa eessatti dhalattee guddattee jedha. Gaafii afuraffaan immoo yuutii Shawaayyee maatii keetiif fakkaattota warra yuutuubii dalagu waddanyoota kee mee maal dhaamta fi dhaamsa akkamii qabdaa fi milkaa'ina kee kana foo hammam gammaddee daawwattoota keetii fi gammachuu kee ibsii jedha. Gaafii afuraffaan jechuudha. Kana hundasaa gaafii si gaafadhe hundaafuu akkaatiin adeebistu abdiin qaba Shawaayyee jechuudha. Obboleewwan keetiifis immoo akka ati hamilee taatuu fi akka ati jajjabeessitu akka immoo yuutii fakkeenya sirraa fudhatan abdiin qaba. Shawaayyee gaafii shanaffaadha. Gaafii shanaffaanii Shawaayyee yuutuubii kanarratti milkaa'uu keetii fi gara fuulduraatitti hoo dhaloota boruutiif maal hojjechuu barbaadda? Dhalootaaf waan gaarii hojjettee maal dabarsuu barbaadda? Mee nuuf ibsii jedha. Gaafii shaniin qaba. Gaafii shanaffichillee akkana jedha Shawaayyee mee dhaloota boruutiif yaada akkamii maal qabda? Maal barsiistee darbuu barbaadda? Milkaa'ina kee kanaafis mee akka obboleewwan keessa boru irraa baraniif maal dhaamtee fi bira darbuu barbaadda? Yuutuubii keetii irratti illee waan gaarii hojjettee akka dhaloota boruu fi waan gaarii dabarsitu abdii si biraa qaba. Gaafii ja'affaadha. Gaafiin ja'affaa maal jedha? Shawaayyeen jajjabee akkamiiti? Hamileen kee mee haala akkamiin hamilee kee ibsita? Wanti sitti dhufu hunda isaa akkamitti keessummeessitee akka galma kana geessu milkooftee akkamitti waan si mudate hunda isaa dandeessee milkooftee mana namaa keessa teessee haala sii mijaa'es haala sii mijoofnes akkamitti keessummeessitee galma kana geessee jedha. Gaafii jaan gaafadhee jira. Gaafii kana jaaniyyuu akka isheen adeebistus abdii hin qaba. Hunduma isaatiifuu hundi keenyayyuu akka isheen fakkeenya illee nu taatu abdiin qaba. Nama tokko kaayyoo yaa qabaatu malee hamilee yaa qabaatu malee nan godha jedhee ofitti amanamummaa sammuu isaa haa qabaatu malee
akka wantumti tokko nama hin daangeessine fageenya mana namaa keessas jiraattu hamilee ittiin hojjettu qabaattee yaada ittiin hojjettu qabaatte taanan akka galma geechan jechuudha. Anaa wajjinu Shawaayyee irraa fakkeenya fudhaa isiniin jedha. Isheenis immoo gorsa isiniif ta'u tokko gorfa dhaloota boruutiif waan gaarii ta'ee mul'atu tokko akka isheen isinii hojjettee isiniif gallakkistu abdiin qaba. Gaafii kiyyaallee akka isheen naaf deebistu abdiin qaba. Gaafii biraatillee nuuf gaafadhu warri jettan komentii jalatti yaada keessan barreessaa. Boruuf Shawaayyee gaafii biraa akkan gaafadhuuf warri barbaaddanii yaada keessan achi jalatti barreessaa. Jajjabeessaa laayikii godhaa fi sheerii godhaa fi hamilee ta'aa fi isiniin jedha obboloowwan koo hundi keessaniyyuu. Namni tokko kophaa miti kan guddatu waliin guddataa namni tokkollee wal qabatee mana ijaaraa jedhanii nutis immoo wal qabannee waliin guddanna waan ta'eef obboleetti keessan jajjabeessaa jajjabaadhaa hundi keessaniyyuu warri reefu yuutuubii irra jirtan jajjabaadhaa dhaamsa obbolummaa kootiitiif. Naaf galatooma garummoo viidiyoo keenya gaaffii deebii keenya hamma dhumaatitti dhaggeeffadhaa laayikii godhaa fi isiniin jedha galatooma jajjabaadhaa. Ashama jira jirtu akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota jaallatamtoota YouTube chaanalii kee jirtu argattan akkam jirtan kan nagaa galata waaqayyo asumaan warri namni Shawaayyee jedhama. Shawaayyeetu kabajamtoota fi jaallatamtoota obboloota koo kan biyya keessaa fi biyya alatti argamtan hundi keessan nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u isiniin jedha. Kana gaalaadhaan abdiin qaba. Ishii tole asumaan gara stuudiyoo biyya kanatti marganii ani Shawaayyeetu sabboon barsiisuu gaafii fi deebii taasisuu fi sabboon tun gaafii na gaafattee turte gaafii ishii sanan deebisuu qabdu naasuma obboleettii kabajamtuu welcome sin jedhan jira bakka gara stuudiyoo biyya dhuftee asitti argamte sin jira guddaa kadhatoon sin jira innaa gaafii asumaan gara gaafiitti dabarra. Gaaffiin sabboon tun na gaafatte jechuudha. Gaaffiin ishee akkas jedha. Shawaayyee mee of ibsi akkamiin of ibsita? Ati haalli fi amalli kee nama akkamiiti jettee na gaafattee turte. Haalli fi amalli koo namni oduu na ibsee baay'ee gaariidha. Haalli fi amalli koo nama obsa qabu nama hin jarjarreedha. Yoo amalaan qaban nama akka lafaatitti irra deemuu danda'anii garuu hoggaa qabamni sun akkasuma amalaan maqamnaan nama akka lafaatti irra deemamuu danda'amu lafti waan tokko hin dadhabu baay'ee immoo abbaan sunis baay'ee bareedaa fi sabboon tokkoleetti biyya xiqqoo irraa haala fi amala koo waan beeku hin qabdu waan ta'eef irraa ati oduu ibsitee natti tola. Innaa akkasuma gaafii lammaffaanii Shawaayyee ati mucaa eessatti jettee na gaafattee turte. Ani mucaa eessatti dhalattee jettee ani kanatti dhaladhee guddadhee godina Shawaa Lixaa aanaa Mintaarobii ganda Suubbaa Gaajoo jedhama. Achitti dhaladheen achumatti guddadhe. Gaaffiin kee sidee fakkaata iddoon dhalootaa keenyaa godina Shawaa Lixaati. Gaaffii sadaffaan yuutuubii kana hojjechuudhaaf maaltu si kakaase? Maal irratti hojjechuudhaaf manaa baatee karoora akkamii fakkaatee jettee turte? Yuutuubii kana hojjechuudhaaf waan na kakaase obboleeyyan keenya biyya keessatti naannoo adda addaatti fakkeenyaaf abdan akka abdii beekachuu kan akka obboleettii keenya yetimbii ijoolleen baay'ee jiranii warroonni rakkataa gargaaran warroonni haala rakkina naannoo keenyatti nagarsan namoota baay'ee jira isaan fakkeenya fudhatee kan ka'e anis akkasuma irratti hojjedhee irratti milkaa'ee rakkataa naannoo kiyya jiru ittiin gargaaree biyya kiyya ittiin guddisee aadaa kiyya ittiin mul'isee ittiin waan guddaa hojjechuuf karoorri kiyya waan guddaadha. Kanaafuu mana baay'een jedha. Shanaffaan
obboleeta keetii obboleeta maatii keetii jettee maatii kee ijoollee YouTube hojjetaniif maal ibsitaa? Maal dhaamsa maalii qabdaa jettee ijoollee YouTube hojjetaniif ibsina hin qabuuf shakkii tokko malee hojii jalqabdan kana shakkii tokko malee haamleedhaan hojjedhaa, kutannoodhaa fi murannoodhaan hojjedhaa. Galma keessanii wanni hojii hojjetan wanni galma hin geenye tokko hin jiru. Jabaadhaa hojjedhaa. Haalli mana namaa nuuf hin mijanne naaf hin ta'u jettanii abdiin qabna. Maaliif guyyaan boru guyyaa biraati, wanti hundiyyuu hin darba waan ta'eef hin darbaa, guyyaan afaaf hin darbaa. Yeroo biyya keenya keessatti gallee akka biyya keenya keessatti irratti hojjennee mul'isni hin jira waan ta'eef akka har'aa kana miti. Jabaadhaa irratti hojjedhaa, cimaadhaa, rakkina har'aa hin ilaalinaadhaa. Boqonnaa dhabee yeroon hojiidhaaf hojiidhaan waliin naaf mijachuu deemtanii shakki keessa kun galchinaadhaa. Uffannaa milkaa'uu jettanii shakkinaadhaa. Kutannoodhaan hojjedhaadhaa hin jedhaa. Immoo warroonni immoo wal maddii dhaabbatanii wal gargaartan immoo guddaa galatoomaadhaa. Haa wal gargaaru keessanis akkanuma xiqqaafuuf walaa gargaaru. Warra ganaa xiqqaa lafaa dhufan warra ganaa jalqaban nuti gargaarree akkuma nuti achii kaan tasgeenyu waan ta'eef akka wal gargaaru jedhaa. Dhaamsina ni qabu isa kana dhaamsii obbolummaa. Gaafa ja'affaanis immoo gaafa ja'affaanii YouTubeen kee kun gaafa fiidee maal gammaddee garuu gaafa wajjin keessan yaladha. Gaafa ishiin garuu har'aatti na baratee fakkaate yaa'u gaafa YouTubeen kun na deebisaatiif milkaa'uu kootiif baay'ee gammadee. Ana bichaa miti obboloonni koo warreen naa gammaddan hundi keessan mootummaan guddaa galatoomaadhaa. Warri gara istuudiyoo biyyaa dhuftanii gammachuu keessan ibsachaa turtan guddaa naaf galatoomaa isin jedha. Anis immoo baay'een gammadee maaliif mana namaa keessa teenyee itti dadhabnee hirriba itti dhabnee yeroo boqonnaa keenya aarsaa itti goone bakka kanaan keenya waan ta'eef guddaa baay'ee itti gammadee. Akkan immoo milkaa'us immoo abdiin qaba. Maaliif sammuu kiyya amansiisee waan tokko yeroo hin jalqabu waan galma nageenya tokko hin jalqabu immoo amma galma sanaa gahutti dadhabee hin dhiisu. Inni akkasuma isinis jabaadhatii hojjedhaadhaa. Wanni hin danda'amne tokko hin jiru, hin danda'ama. Sagaleen kee xiqqoo dhugamaan jiru ijoollee xuraafaa jira waan ta'eef inni akkasuma dhiifama naa godhaa hin jedha. Obboleettii keessa abboontuu guddaa galatoomaa gaafii keetii fi gaafii kee kanaaf immoo yoon dogongoraan bira darbe gaafii sagantaa isa lammaffaa irratti siifin deebisaa. Kanaaf yoo jiraate obboloonni koo immoo kan na daawwachaa jirtan dogongora jiru akka sirreeffannu sanduu akkuma itti jalatti nu kaa'adhaa. Bakka kanatti hin dogongortanii bakka kanatti sirriidhaan jalatti bakka sirrii ta'etti haamleen ta'uudhaan bakka dogongorratti immoo bakka kanatti dogongortanii jirtanii sirreessaa hin jiraate haamleen ta'aa hin jajjabeessan isin jedhaasuma. Inni akkasaan isiniin jedha obboloota koo warri yeroo chaanaalii biyya haaraa kan asumaan sabskiraayib godhuudhaan shaarii laayikii gochuu jajjabeessadha. Hojiin amma hojjechaa jirru kun jalqabaa galma keenya jechuun jalqabaa wanti baay'eetu hafaa jira waan ta'eef akkasuma wal gargaaranii harka wal qabannee tokko taanee too'ii akka bakka guddaa keenya hawdiin isin biraa qaba. Warroonni immoo ganaa hojjetan jabaadhaan isin jira. Bakka dogongorratti